السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلدوتكم جندوت وردفتت هي أكم جرت النجاح يا كبتني وري حاجة ما سبسكرايبي جوتني يدو قالتوا ما سنين جالتا وري حاجة ما سبسكرايبي كودين لي سبسكرايبي كودا ما لف سبسكرايبي انتون وما لك سرعة فوتو وانت كسنجوتو جوجو قرو أنا واجوتي وسنجو واركا جوسونتي نمدروتي كشادة حميلي أنا فخنا سبسكرايب يقولوا سنة حميلي ناف كوتي أنا أكسي كريمني نسينجرسي سوفتيمو كريمة خان تيك توك رسينجرسي سي مالي نجتن كريمنو خني فايدة نسا كريمة كأننا نيتي قليلة كريم نسا فيديو نسا يونس نجرسي سي لا أنت سا نربو بيه كريم نسا أكنا isini adi akaananiiti kireema kana fuula kan kee ganama gurrii baakaatee fuula dhiqattee fuula kan keetti xurii hin qabne isaa xurii hin qabne bareedaa beektee maaliif jennaan wanni fuulli kan kee nadiifatti waa dibachuu waan gaarii fi faayidaa ati dibattu san waan dibatteef san faayidaa akkasiif kennuuf jecha yoo waa dibattu fuula nadiifatti dibachuun bareeda ani ganama guukaatee كريمة أي كريمة تدبت وان كريم كاروت كريم دور مفيد انتهين كريمة براء طبيعي نيفياته فازلين مو فولات تندبتنا فازلين فولا فقاري متي كريمة ما تدبت ما نخيست كريمة خفيفة مش كريمة كيميكالة كبوخة كيميكالة كبنة جلة دبته خانو قبا دبت يو جلة دبت شباتله رقم قبو كريمة خانو يو قبا دبته كريم نهونغو سيدو جورو دبته سان بودرتي isa waa kireema jala dibattee kana gubbaa dibattee faayidaan isaa yoo nyaata gootee mana keessa yoo deemtee oowwa mana keessaatitti fuulli kan kee waan takka san ta'u dhibbarraa dhibbate amma fuulli kiyyaa yoo akkana qabattanii wallaahi sililiqee kana waan takka nan qabu wayaa finnisa tokko achi nabee ni beeytan gaadama dhalaa baatitti finnisni takka tokko itti dhufa abba tokkicha saniin jira jechuudha. sanuu milikatan agarsiisuuf na dhufa malee fuulli kiyyaa san qabu alhamdulillah warreen qabnalleen akka isinitti dhufneef eeggachuu dandeessa namni fuulli isaa bareeda akka fuulli isaa daran bareeduuf jecha waan dibatu waan xabi'ii dibatee mush waan isa miidhaa boodaaf isa sheene isaa osoo hin taane waan gaarii dibatee fuula isaa eeggachuun bareeduudhaan isiniin jaa maaliif jennaan waan gaarii fuula kee dibachuun fuula dura keetiif nuti hundi akka tanteenyu gaafa umuriin tantee amata 25 olitti namni hundi ni jijjiiramu namni hundi amata 30 keenyaa fuulli isaa nuqaatan tuqa guguraatti takka baasa tuqaan tun heena fakkaatti namni kun hin beeku malee heena jeetumatti dhiisa heena ijoollummaa irraa maaliif hin qabaatin heena miti heenatti fakkaatti namni sanii san boodarra heeni kuni hoddommaachaa deema hoddommaatee irra guddaa isa dhufa as nama kaana isa dhufa nama takka harka kanarra dura eegala san booda bakka kanarra si dhufa jechuudha osoo dhufu ati fuulli kan kee oogoo uumaa takka biraan eenee uumaan dibanne kana si maadaatiin si dhufu jirtu heena kanaa hojii si heddummaata jechuudha maadaatiin sanii fi fuulli si shushubamu kireemni kun hundi sirraa dhorka kireemni kun waan san hunda sirraa dhorka akkasitti hin dhufne taasisa yeroo nyaata godhuftiif ganama hirriba haa ta'e guyyatti yeroo takka dibatta ganama gudibattee duurii yoo salaata duurii salaattee haatee yoo dibatte amma fakkeenyaaf nyaanni duurii booda godhama duurii san salaattee haatee yoo dibatte guyyaa kana ilaa asrii ilaa sa'a 4 yoo sirra taa'e ilaa asrii sa'a 4 yoo sirra taa'e ilaa asrii sa'a 10 guyyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo sirra taa'e si gahaa jechuudha sa'a 4 fuula kee irratti nyaanni san booda oowwinuun jiru qaaduunis golgolooyte nyaanninis dhume hiraataa hafee jechuudha. Alkan yoo ta'e rakkoon qabu akkasitti kireemni kun faayidaan isaa quncee fuula keetii irratti wanta jette sirra baate sirraa fixu akka sirratti hin dhufne sirraa dhorkuu akka fuulli kan kee oowwii simmiine coraan kun simmiidhamne coraan si shushubamne akka coraan kee kun humaan taane si godha jechuudha akka coraan kee yeroo hunda ati akka ijoollee jiraatta jechuudha ijoollee yoon sin jiru foon kan kee kun lallaafaa coraan ijoollee lallaafaa warra akkasii ta'a jechuudha ijoollee jechuun umurii si xiqqeessa jechuu miti akkasii saniif duurii
Eegii boodarra yoo dibattee maaliif xiqqeenya yoon siin jiru ijoollee nama godhe yoon jiru ijoollummaa umriin baadhu fuula hankee akka ijoollee godhe durii salaatti haatee dibadhu sanboota nyaata godhi oognis achi booda baay'ata aduun illee achi booda dhufti qabbanan dibatan jechuun qabbana nyaanni ni godhamu alawaadaa keessa oowwat jira sun hurkisiisu kireemni kafiifa xaliila bakka aannaniiti akka furra baastaa ni raxxaba fuula kana gujala dibattee booda irratti si raxxabaa jechuudha. Saniif jecha faayidaan isaa quncee duutuu sirraa dhorku akka fuulli kan keessin guguraachofni sirraa godhu akka aduun simmiine godhu akka yoo nyaata goote nyaanni simmiine godhu namni nyaata godhu ni beekan yeroo hedduu namni miidhamu nama nyaata godhu akka nyaanni san simmiine sirraa godhu anta akka dalagaa nyaata malee dalagee hin beeku akka nyaanni simmiine sirraa godhu hundumaafuu fuula hundumaafuu kireemni kun hedduu barbaachisa shamarran takkaaf barbaachisa garuu tani isin dhaammadhu maal nu godhaa nuti akkasittuu bareedu no dhalaan fuulli isii yoo waan akkanaa kana dibattee hin eeggatiin fuulli hankee miikaabbiin sirraan bareedu bootarri sirraan bareedu feerii yoo dibatte sirraan bareedu yoo akkas ilaalan namni wanta si fakkaata fuulli hankee hunda dhiirtii yoo fuulli si fakkaate areeda baasteetii bar fuula kana of bareechiti dhiirtiin beektaa yoo asii areeda qabdu fuulli asii ni bareeda yoo fakkataa ta'e illee ati garuu sirraan bareedu fuulli hankee guutuu akkasii mul'ata fuulli hankee si banaa jira dhalaan fuulli isaa banamee taphee tan fuulli kiyya akkanatti bareeda jettu fuulli isii kabbanaa ta'e osoo waan dibanne hin jirtu keessattuu zamana kanatti saniif obboleeyyan kiyyaa warri hanga ammaa na daawwattanii viidiyoo kana asiin geessan thank you galatooma isiniin jaaladhaa galatoomaan isiniin jaa laayikii koomentii jala yaada keessan hunda barreeffadhaa an isiniif deebisuuf qophiidha assalaamu alaikum